cimina gaariidhaan akkasiin barbaadamtanii dhaabbattoota garaagaraa irratti akka kana sadarkaa gaggeessummaa garaagaraa irratti akkasiin gaggeessitanii fi maaltu sababa ta'e namoonni garaagaraa illee isinirraa akka barataniif. Kan koo sababni koo inni guddaa Waaqayyoo dha jedhee nan fudhadha. Waaqayyoon carraa kanatu namaan kennine ta'eeti barbaadamtooti. Isarraa qabnee barachuu yeroo hundumaa dubbisuu wanta hojii natti kenname yeroo hundumaa kutannootiin hojjechuu kana keessatti inuman carraaqa inuman amma Waaqayyoon na gargaaretti. Faxxaneen namaaf hojii keessatti namaaf iddoo guddaa kennu moo wanti dhaabbate sun dhaabbateef hojiidha wanti ta'eef inni jalqaba hojiidhaaf iddoo guddaa kennu. Yoo dhaabbanni sun hin jiru ta'e namni achi keessa jiru sun hin jiru. Yoomuu namni hin jiru ta'e dhaabbanni sunis immoo hin jiru. Kanaafuu kun madaallii barbaachisaa jechuudha. By the way dhaabbata jechuun namoota achi keessa jiranidha. Isa kamtu dursaa dhaabbanni yoo jiraate namoota jiraata namoota achi keessa jiraata jechuudha. Namoonni achi keessaa sun immoo yoo jiraatan dhaabbanni sunis jiraata jechuudha. Liidarshiippiin jijjiirama akka inni fidu baankii gadaarraa lesson ta'uu hin danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee baankonni keessumaa baankiin biyya kanaa kan komatamu kan keessaa bitatanii abbaa ta'anii yookaan kan isaanitti jennu baay'ee ta'uu danda'u. Kan baankiin garuu wajjiniin hojjetu garuu persentii baay'ee xiqqoodha. Isaanis warra birrii qabanidha. Kanaaf namni tokko waan qabsiisuun qabu yoo ta'e akkamittiin baankii keessanii wajjiniin hojjechuu danda'a.